Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Sagalee wayyabaa filmaata kaati kan hin qabne dabaa. Korri zabaataa'ee sagalee wayyabaa filmaata kaati kan hin qabne dabaa. Zabaatirraa rakkoochiin hin fattee akeeka kaayootiin abbaa'oon dhalatee farraa gabrummaatii Oromoof dhaabbatee kiyyoo jiree gatuu lubbuu aarsaa laatee xiqqaaf guddaan jennu hundi ilmaan ayyaa irree humna taanee falmanna Oromiyaa orataa abbaa'ootii waboon gachaana Oromootii waboon orataa abbaa'ootii waboon gachaana Oromootii waboon. Ibsa balaaleffannaa jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti damee siivilii irraa kenname. Jireenya guyyuu nagaan bahee hojjetatee nagaan galuu dhabuu, yakka uummata siivilii irratti raawwatamuuf qaamni itti gaafatamummaa fudhatu dhibuu, yakka uummata siivilii irratti raawwatamu qaama biraatti maxxansuu fi wabiin uummataa waan hin jirre fakkeeffameen jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ifatti guyyaa ifatti hojii eegalee qabee nageenya waaraa mirkaneessuuf hojjechaa jira. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ifatti dameen siivilii yakka uummata siivilii irratti raawwatamuu fi dhimmoota gurmaa'insa uummata siivilii ifatti fi keessoo waliigalaa ofitti fudhachuun hojjechaa jira. Addatti gaaffii fi deebii miidiyaan idilee ammaaf maqaan hin beekamne irratti hagayya 19/2024 miidiyaa hawaasummaa irratti gaaffii fi deebii koree gurmuu abaawoboof yommuuf miseensa koree jidduu kan ta'an maqaa jaalsanyii nagaasaan beekamu waliin taasifame keessaa yakka uummata siivilii irratti humnoota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatan gurmuu abaawoboon raawwataman dhageenyeerra. Lola waraanaa garee humnoota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatoo abaawoboof yommuu giddugala Oromiyaatti jidduu isaanitti hokkora waraana fi walwaraansa waraana uumaa jiran hubatamee waraana ta'aa jiru hordofee yakka saamicha dararaa fi maallaqa humnaan uummata siivilii irraa walitti qabuu akkasumas qe'ee irraa baqachiisuu akkasumas humni badii kun humni itti gaafatamummaa hin qabne kaayyoon isaa gocha shiftummaa fi shororkeessummaa irratti bobbaafamee jiraachuu beekameera. Yakka daangaa darbee safuu fi aadaa Oromoo cabsee uummata keenya irratti raawwatame kanaaf itti gaafatamummaan gurmeessitoota gurmuu abaawoboo of waamu sochii waraana bilisummaa Oromoo idilee fakkaatan akka ta'e haasaa qondaalli kun ibsee fi maddeen garaagaraa irraa akkasumas qaamonni garee waliin hidhata qabaachaa turan miidiyaalee hawaasummaa irratti saaxila irratti mirkaneeffameera. Gurmaa'insa hawaasummaa dhaabbilee mirga daa'immanii fi dubartootaa akkasumas waldaa dubartoota Oromiyaa fi Oromoo fi akkan kana fakkaatan hundi gocha humnoota idilee gurmuu kanaan raawwataa jiran akka balaaleffatanii fi uummata keenyaaf waltaanee dirmannaa namooma goonu yaamicha keenyadha. Miidiyaalee qaamota dhimmi ilaallatu biyya alaa fi biyya keessa jirtan mirga uummanni siivilii Oromiyaa keessa jiran kabajamuuf gahee baattan akkasumas gareen kun yakka daldala saamichaa fi gocha shororkeessummaa raawwataa jiru saaxiltan waamicha dhiyeessina. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ifatti qindeessituu damee qindoomina siivilii gobbinee kitaabaa hagayya 20/2024.
Bila zabatirra rakochinin fatte akeeka kaayootiin abaa'oon dhalate farra gabrummaati oromoof dhaabbate kiyyoo jiree gatu lubbuu aarsaa laate xiqqaaf guddaan jennu hundi ilmaan ayyaa irree humna taane falmanna Oromiyaa orata abaa'ooti waboon gachaana Oromooti waboon orata abaa'ooti waboon gachaana Oromooti waboon. Miti abulee filachuusaa gaafii deebii sabaa alli maayyee isa diinni nu balleessuuf isaa balaan duulee walxaxaa rakkootiin humni isaa dabale yandoonni kulaaraa ittiin nu haleele waboon yoomuun baaduu mirgaaf milkii malee waboon yoomuun baaduu diinabbada malee waboon yoomuun baaduu antuubbada malee waboon yoomuun baaduu diinabbada malee waboon yoomuun baaduu mirgaaf milkii malee akeekaa fi kaayoon abaa'oo yoomuun jijjiiramu dheeraaf sirrii isaa uummata Oromooti gadaan taliigamu korri zabaa taa'ee sagalee wayyabaa filmaata kaati kan hin qabne dabaa korri zabaa taa'ee sagalee wayyabaa filmaata kaati kan hin qabne dabaa. Abao fi wabooti summiifi banillee inoo dandamannee ni jirra har'allee waboo balleessuudhaaf hedduu yaalanillee daranuu hin cimee hin cabne haamilee dhugaa argamsiisuuf baqatte waan dharaa bosonatti galtee gootee qabsoo waaraa obsitee tasgeesse rakkoo fi gidiraa maqaa keetiin wabooko qabsoon itti teeraa obsitee tasgeesse rakkoo fi gidiraa maqaa keetiin wabooko qabsoon itti teeraa jijjiiramaan jedhee hedduusi baqatee beelaa fi deebuutti bobaa keessi gate Fikada jedhanii akka kan kee dhiibu akka sabaa eegdaa galummaa si jibbu qabummaa buqqisuu dhagaa boraafachaa qabsoo asiin geessee firii muka nyaachaa qabsoo asiin geessee firii muka nyaachaa qabsoo asiin geessee hidda muka nyaachaa qabsoo asiin geessee beela yaadee bulchaa. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ibsa damee haala mijeessaa dhaabbilee miti mootummaa fi mirgoota namoomaarraa har'a hagayya 22 bara 2024 kenname. Yakki saamichaa fi ajjechaan waraana bilisummaa Oromoo idilee fakkaataan ummata Oromoo nagaa irratti raawwatamu dhaabbachuu qaba. Ummanni Oromoos qaama kana sirnaan hubateera. Oromoon imala daandii qabsoo bilisummaa erga eegalee bubbuluus har'a qabsoon guddatee sadarkaa olaanaa irra gahee jira. Sadarkaa kanaaf ga'uuf ummanni Oromoo gatii guddaas baaseera, ammas baasaa jira. Har'as qabsoon keenya galma isaatti dhiyaate malee hin goolabamne. Farreen qabsoo keenyaa keessoo fi alaa yeroo kamuu caalaa qabsicha duubatti deebisuuf yaalii godhan qabsaa'ota haqaan gufachiisamuun ummanni keenya keessattuu qabsaa'onni farreen qabsoo bilisummaa Oromoo kanaa
sirnaan beekuu fi hubachuun tarkaanfii sirriin fudhatamee fuuldura qabsichaaf bu'uura jennee amanna. Hunduu akkuma quba qabu yeroo ammaa kana qe'eef qabeenya uummata Oromoo konyaalee Oromiyaa hundaa keessattuu gareen farreen tarsiimoo barbadaa'aa saamamaa buqqa'aa fi uummanni nagaanis guyyuun ajjeefamaa jira. Yakkisuu kanneessaan kunis kan raawwatamu humnoota waraana Itoophiyaanotaa dabalatee garee waboo idilee fakkaatanii Oromiyaa keessa socho'an ta'uu ragaaleen adda addaa ni mirkaneessa. Namoota ugguruun maallaqa humnaa ol gaafachuu warra kaffaluuf humna isaa hin qabne ajjeesuun Oromiyaa keessatti amalatee jira. Yakki saalfachiisaa fi haala safuu Oromoo cabsuun gurmuu abaa'oo waboon yookaan waboo fakkaatan uummata Oromoo keessaa dhalate irratti raawwatu hedduu nama gaddisiisa. Dararaan humna hidhatee Itoophiyaanotaa fi waayilota isaa kan akka shorokkeessaa faannoo uummata keenya irratti geggeeffamu hanqatee uummanni keenya ijoollee isaan dararamuu hin maluuf ture. Gareen kunis humnoota PP biroo alaa waliin hidhatee yakkoota kana raawwataa akka jiru uummanni keenya akka beeku ifoomsina. Gurmuun farra nagaaf tasgabbii uummata Oromoo waboo idilee fakkaataa abaa'oo waboo gama kallattiin farreen tarsiimoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi Itoophiyaanotaaf bakka bu'ummaan yaada ifatti waltajjii marii gurmuu PP qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabna jedhe raawwachuuf sochii godhe fudhachaa jiraachuu uummanni Oromoo qabsaa'onnii fi hawaasni addunyaa akka hubatan maddeen garaagaraarraa beekneerra. Adeemsi balaaleffannaa ifattii fi itti gaafatamummaa fudhachiisuu akka mirkaneessamu abdiin eegganna. Kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo manaa ba'eef bilisummaa uummata isaa Oromoo fi walabummaa biyya isaa Oromiyaa mirkaneessuuf uummata isaaf golgaa ta'uuf akka ta'e sochii ifatti yeroo damee waraana bilisummaa Oromoo turee fi amma dirree ajaja waraana bilisummaa Oromoo idilee sochii godhaa jiruun agarsiistuu dhugaa kaayyoo fi galma qabu dhugoomsuudha. Haa ta'u malee gareen abaa'oo waboo imaanaa kana balfee sirna impaayera Itoophiyaa waliin hiriiruun gaaga'ama lubbuuf qabeenya uummata keenyarraan gahaa jiraachuun saalfachiisaadha. Gareen kun kaayyoonis ta'e adeemsaan waraana bilisummaa Oromoo idilee kan bakka hin buune ta'uu uummanni Oromoo qabsaa'otaa fi hawaasa addunyaa hubachiifna. Garee kanaan yakki waraanaa uummata nagaa irratti ajjechaa siyaasaa jaallan qabsoo irratti baroota dabran raawwateen booda qaamota nagaa irratti maqaballeessii dalagee mirkaneessamee damee haala mijeessaa dhaabbilee miti mootummaa fi mirga namoomaattiin qoratamee seeraan akka gaafataman ni mirkaneessina. Dhuma irratti uummanni Oromoo gocha suukanneessaa farra namoomaaf nagaa gurmuu abaa'oo waboon waboo idilee fakkaatan qaamonni dhimmi ilaallatu armaan dura hin beekne uummata nagaa irratti raawwatu kana akka beeku qamadii fi ingirdaada adda baafatee akka hubatus ni gaafanna. Gareen kun waboo fi qabsoo Oromoo kaayyoon deemsaa fi amalaanis gonkumaa kan bakka hin buune ta'uu ifoomsina. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee damee haala mijeessaa dhaabbilee miti mootummaa fi mirga namoomaarra hagayya 22 bara 2024. Wala garraa mogoriitti mogorsee na qabeessa iddoo lafee lafa jaare of beektaaf namni si beeka kootu sanyii bakarwaare nagama. Bana dhibba tokko guutuu halagaadhaan sarbamne keessi keenya nuu madaa'e itti keenya himimmaani angalaafee isaanii gumu. Fayyuu keenya garaani kan madaa'e almaan biyya kaanee falmaachuu wayya nu malee jiru abbaan Oromoo geerargeerrannaan jettu meeqa eegtalee luree akkamiin daganna hirbuu kashinnii akka gammoojjii Sumaalee kaayyoo booballeessuu qaalii keenya bakka tokkotti awwaalee kunoo yoon bannere yaa shibtaa Sumaalee woboonni biqilee achumarraa keessatti finnee uwwisee nagaatiin daganni ashama akkam jirtu sanyii magarsaa barii kan abboomaa mitikku ayyaanni Oromoo jira diinni sinitti buutu ijoollee woboo kooti ijoollee woboo kooti hundumtuu raadoo kooti hundumtuu raadoo kooti. Mana maatee rojabeessa ududara maali toleessa emolee yaa garbachiisa waraabee maatu gatiisa emolee yaa garbachiisa waraabee maatu gatiisa.
Kakak caafin mul'an wanti horeessa qabu. Caafin akka kennu duwwaa hin taane kana guutee. Akkasumatti isaan kana waraabaa isa kana gaafa galii dhuftu asin dhaabbadeera miti. Yaa kanatti. Maaliif Maaliif beekta hanga jiru? maaliif Maaliif beekta fuula isaa xixiqqoo hin taane fakkeetu. Maaliif jaalladha? tanaan deemee guddistee waraabdee jechuudha. Alaabaan akkanaa. Guutuu laalaan asii haasa mul'atu waan Ayo,